Malo tasgabbaa'ii hin jarjarin. Ardhaa viidiyoo hin jarjarin jedhu kana keessatti seenaa bareedduu fi barnoota akkaan of keessaa qabdu qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Obsaa Kaayyotii. Obsimee gara kusuutumaa yoosan argatan hundumaa jarjarrii fiitu bara homaa obsimee waa obsuun gaarumaa. Hin jarjarin. Hara seenaa bareedduu obboleewwan keenya lamaa tokko isiniif dhiyeessuuf dhufee jira. Seenaan kun barnoota ajaa'ibaa kan of keessaa qabuu fi jarjaruun maalitti akka nama geessu osoo hin yaadiin dura dubbachuun waan qaalii ta'e, waan dadhabbii meeqaan argatan akka nama dhabsiisuu fi boodarra akka nama seenessu seenaa of keessaa qabdu isiniif qopheessee kan isinii dhiyeesse ani Obsaa Kaayyotii. Seenaa kana hanga xumuraatti akka dhageeffattanii fi barnoota ajaa'ibaa irraa akka argattan abdii qaba. Seenaan kunis obboleewwan lamatu ture. Isaan lamaan ijoollee Islaamaa dhiiraa fi dubartii turani. Baay'ee wal jaalatu. Ijoollummaa isaaniirraa ka'anii wal hawwaa turan. Seera amantii Islaamaa keessatti intalli dhiiraatii fi mucaan durbaa ajnabii ta'e tokko hanga gaafa wal fuudhanii abbaa manaa fi haadha manaa walii ta'anitti walitti lallaaqachuun haraam waliin dalaguu waan hin jirreef jarri lachuu halaalarraa wal dheebbochaa turan. Yeroo salaatan halkan ka'anii isheenis yaa Rabbii kan kiyya taasisi innis yaa Rabbii tiyya taasisi jechuun du'aayii kadhachaa turan. Du'aayii isaa yeroo dheeraaf kadhatan Rabbiin irraa dhagahee kan walii ta'aniiru. Erga kan walii ta'anii wal fuudhanii abbaan manaa yeroo hundaa ganama hojiidhaaf deema. Abbaan manaa hojii isaa irraa yommuu deebi'u waldhabbiin xinnoon haadha manaa isaa wajjin uumame. Dallantee loluu eegalte. Haati manaas kan tasgabbooftu hin taane. Isheenis ibidda taate. Yoo inni waa jedhu isheenis danfitee arraba itti lammeessiti. Mana jireenyaa isaanii xinnoo taate sun jechoota dallansuu afaan ishee keessaa bahuun oowwitee takkuma dirree waraanaa fakkaatte. Haati manaa irra deddeebitee amma nagahee na hiiki. Ani lamuu si wajjin jiraachuu hin barbaadu na hiiki. Jedheeraa na hiiki. Gahee na xalaaqii. Siin jedheera jechuun dubbachuu eegalte. Abbaan manaas dallanee jiru tole lama yoo hiikaa barbaadde jedhee waraqaa xinnoo kiisii yookiin koppii isaa keessaa eega baasee booda irratti waa barreessuun poostaa keessatti haguugee kinoo waraqaa hiikaa keetii fudhu jechuun itti kennee mana gallakkisee deeme. Jechoota ulfaatoo aariidhaan abbaa manaa isheetti kan dubbataa turte haati manaa eega abbaan manaa ishee manaa gallakkisee bahee booda wanti uumamaan jiru of duuba deebitee yommuu xiinxaltu wanti dalagde hunduu dogongoraa akka ta'e hubatte. Bultiin ishees kan akkasitti aarsaa hedduu kaffalteef sun akkuma salphatti yommuu diigamu abbaa manaa ishee osoo kiyyanaaf ta'ee jettee hawwaa turte. Kan xumurara isheef milkaawee kan ofii godhatte sun osoo bultii ijaarrattee waggaayyuu hin guutin qaama ishee walakkaa kan ta'e abbaa manaa ishee nama biroof kennaa akka jirtu yommuu hubattu dogongorri isheen dalagde garaa ishee raase. Kun gonkumaa ta'uu hin qabu jettee kophaa ishee teessee booyuu eegalte. Jidduu kanatti abbaan manaa deebi'ee gara manaatti aseene. Jecha tokkollee osoo hin dubbanne gara kutaa ciisichaatti aseenuun siree irra taa'e. Haati manaa osoo boossu dhuftee jaalallee koo dogongora guddaa dalagee jira. Wanti dalageettis gaabbee jira. Maaloo hiikaa keenya kun osoo hin milkoofne maaloo daddafii sheekota irraa fatwaa nuuf gaafadhu ittiin jette. Abbaan manaas amanuu dadhabe. Dhuguma jechaa jirta onnee kee irraa gaabbitee naaf dubbattaa jedheen. Eeyyeen maaloo dafii yeroo hin qisaasin jetteen.
Tole gaamee xalayaa duratti siif barreesse san baniitii dubbisi ittiin jedhee isheenis poosticha bantee dubbisuu eegaltee xalayaanis akkas jedha. Xalayaan sunis akkas jedha ture. Isheen tan osoo barbaadu kan akka koonaaf taatu hawwaan ture. Leelii salaatee rabbii koo kadhadhee argadhe san wallabbii xinnoo tanaaf jedhee nama gowwaa hiikuuf deemu miti. Jaalallee koo isii duniyaa qofa irratti miti. Akirattis haadha manaa koo kan jannataa akka taatuuf ture rabbii koo kan kadhe. Kanaaf jaalallee koo wallaahi sin hiiku kan jedhu dubbifte xalayicharraa. Haati manaa humna morma ishee ol qabattee ija guutuun abbaa manaa ishee ittiin ilaaltu dhabdee gadi jettee hiqqifattee boossee. Abshir jaalallee koo tasgabbaa'i. Furtuun rakkoo jireenya keenyaa hiikkaa osoo hin taane yeroo hundaa jaalalaa fi jaalala qofaadha jedheen. Maaloo hayyee obsi abbaan manaa qabuu fi aarsaa jajjaba ishee argachuudhaaf itti kaffale kana akkuma salphaa kanatti akka isheen hin itti hime. Maaloo obboleessa koo rabbiin hiikkaa harka kee irra kan kaa'eef akka maallaqa abbaa hin qabneetti iddoo argite hundatti akka sharaftuuf osoo hin taane wantoota uumaman onnee tasgabbii qabuun madaaltee akka qabduuf jedheeti. Waan ta'eef waan hundaaf hiikkaa akka filannoo jalqabaatti gootanii hin fudhatinaa. Jaalallee teetan har'a utaaltee si hiika jechaa jirtuun tun san kaleessa ishee argachuuf daandilee bira dabarte yaadadhu. Namni wal jaallatu seenaan kana fakkaataa. Seenaa kanarraa waan gaarii akka baratan abdiin qabaa. Dhumarratti ammoo waanuma xiqqoo takkaaf wallabbii yeroo muraasa booda furamu, aarii yeroo muraasa booda tasgabbaa'uuf jaalallee keessan kan isa argachuuf yookiin ishee argachuuf aarsaa jajjabaa itti kafaltan, kan halkan hirriba itti dhabdanii fi kan nyaachuu itti dadhabdan, boodarra kadhaa rabbiin isiniif milkaa'ee keessan ta'e akkuma salphaatti hiikuudhaaf hin fiigina. Maaloo obboleettii koo, obboleessa koo, rakkoo uumame hundaa mariidhaan furadhaan isiniin jedhaa. Galatoomaa.